waggaa 12 duran dhufe yeroo sana akkuma kana hin furdattu, hin qallattu, hin dheerattu, hin gabaabbattu. Siyyee komaalo siyyee osoo seeguu mandaa koniyye. Awustiraaliyaa turte. Akka it is very delicious. Biyyuma pirezidaantichi mallas moo? Akkanumatti karaatti gorteetu itti laaquu kana maal bukeessuu kana hin jiru gaa. Arte? Abadan. Dhugaa? Ho'eebar maal kan ganda. Akkamittis. Waa'ee maanni mee hicitiin isaanitti? Har'a Itoophiyaa televezyiinii irratti waamamaniiru. Interviewudhaaf. Yeroo sirbine maal gootatamu? Kangaaroo wajjin akkamitti lolta? Kangaaroo wajjin akkamitti lolta? Isaa ture jedha. Awuu. Anaaf sirbi barobboleessa. Artistiin ati dhaggeeffatte akka isaa ta'uun barbaada jettee of keessa jirta. Lafa daboo, lafa kiristinnaa, lafa haamaa, lafa cidhaa. Mudannoon waltajjii irratti si mudate jira. Oo cilaalurraa duumessaa'e fooliin goota urgaa'e jedhee tana. Dhibba kee immoo fudhatteetta. Fuudhadhee ishii qalfadhe galadheen ishii. Sirbii kee yeroo fincilaa sirbite tokko yaadata. Araarsaa moo araarsaa miti jedhanii namoonni wal qabsiisan jiru beeku. Kaameeraa televezyiinii kun gisee naa dhiyallaan ana duukaa kaatu kaameeraa baatanii. Yeroo dhiyoottoo maal sirraa jenna? Nan gaabbisiisu.